السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو خبزمتو تابدا وتدور تخيا. عرفونو فيديو أجايبا كبدين سنين فيه. هنو خب أخيا انجرا من خيسي فيديو كبدين سنين فيه توني واي فنستوبي. إيجا فنستوب كنا ولولو نسنجرا ولد ترارمو نسنجرتي. هاتا أمو مالك أخنا jalqaba duraati osoo nan barbaadin maallaqa kiyya jee dubbachuu ture osoo waa'ee araarama kiyyaa waa'ee walitti deebuu kiyyaa osoo hin dubbatin maallaqa kiyya jechuu ture achirra dhaabbadhee maallaqa isaa san kafaluudhaaf qophiidha maallinni isaa innillee siifin ammaan sii kennaa jennaan baatii shaniin booda naa kan taanaan jee amma immoo baatii shanitti qophaayeti khani maallaqa hasiifin kenne jee qophaayetiin fidee fi inni haalanni jira maallenni achirra dhaabbatee baatii shaniin booda naan jee dhugaadha akkaataan itti isa fidee sini beeytan akkaataan itti gaara khaysaa isa galchee sini beeytan jaalalti sun falagoytaati jaaladhee osoo hin ta'in hin duratti rakkoonaa fi isa iddoo hin jirtu maaliif jennaan obboleessa rabbiitii gaara keessa galee namni fayyaan hin dhabne jiru ji'eetiin galchee garuu maaliif jennaan isaa fi naaf inni walitti araaramu osoo hin ta'in inni nama makamuudhaaf baay'ee takkaan gammati na dhiisuu isaatiif humaa rakkoon qabu inni nama makamee saayibban isaatii wajjin deemuudhaaf baay'ee takkaan gammate alhamdulillah galata rabbii rakkoon qabu haa ta'u malee amma immoo kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya maalleen isaa daruurii deebi'uuf qaba. Hireen qooda rabbiiti yoommoo jaalala teenya itti fufnaa kan jiru ta'e rakkoon qabu jaalala teenya itti fufnaa walitti araaramne waliif fayyine alhamdulillah galata rabbiitiif ofiin rabbiitii dhiifama waliin jennee jirra. Eegi qabeerraa maallaqa jechaa jira maallaqa saasan firraa deebisee fi waa hunda firraa kannee fi achiin boodatti jaalala teenya oofanna. Di wal jaalannaa jee jira maallaqni sun waan baatii shanitti maallaqa lafa jiru baatii shaniin booda onni jiruuf lafa harkisu jechuun an amaneetiin waan isaa amantii firraa qabaadhee maallaqa keessiifin kennaa jeen malee kaniin akkanumaan maallaqa keessiifin kenna jiru ni miti. Egaa waa'ee rudiyaan irrattis rudiyaan maaliif baastanii jechaa jira akka maleen qoccaamee jee dhugaadha aaree jira ni aara namni naarreen jiru haa ta'u immoo ani wanni rudiyaan dhaqee naaf dachaas wajjin dhaynee baafneef dachaas fuunee wajjin dhaynee baafneef maqaa kiyyan inninis kijiba narra kaa'u kijiba naaf isa iddoo uumuudhaan qabamne. Anis dubbisaa fuudhee an dhalaa waan hin ta'eef namni sobamne hin jiru fannisilleen akkasumatti akkuma kiyya harmi dhalaa ayliin dhalaa hanguma harmaas rarraati jedhanii fannisilleen akkasuma na wajjin ta'e humaa rakkoon qabu garuu achirra dhaabbadheetiin mucaasanii maallaqa kana kafaluudhaaf deebisuu fi isaaf deebisuudhaaf qophiidha anaaf jecha maaliif akkana ta'a ji'eetiin baasee isa san dhaqee jalaa baasee jechuudha. Haa ta'u malee immoo inni maaliif daraartuu maaliif na jalaa akkana godhaa jechuudhaaf qabee hidhee hin teenyeen. Waa'ee maallaqaa irratti namaan hin jaaladhe maaliif akkana na jalaa godha maaliif akkana narraa godha jee isa hin hiine jechuudha. Kanaafuu eegee akkana ta'e maallaqa isaa birraa kenneefi silaa maaliif jennaan silaa waa'ee maallaqaa irratti waa'ee jaalala kiyyaa irratti rudiyaan qabee tume rudiyaan maaliif na jala akkana goota je'eeni isaayyoo lole rakkoon qabu maalirra dhaabbateeti kan rudiyaan cinqe kan rudiyaan hidhe maaliif waa'ee maallaqa isaati. Dhugaadhaan maallaqa isaa rakkoon qabu horkee fidee
hurkee fidee deebuufi qaba haa ta'u malee immoo akkaataan inni itti deeme sun gaariidhaa miti. Maaliif jennaan namni tokko takuttarra tahaftee guddoodhaa jan maaliif ammoo tahafte saniif nanan bifannee maallaquma isaa dubbatee jechuudha. Dhugaadhaa Daraartuu naafisiitu haasinni seenee naafeti walitti araaramnu qabnaa. Kannaan injiini dhiifamaa dubbiin namaan deemtii akka feete nama gootii. Kannaan injiini akkanumatti maallaquma kajajee kan lolu ta'e garuu umaatii miti maallaqni isaanii deebi'aa fi jeetii yaadanillee qophaa'ee kaayee hin jira maallaqa isaa jaayisa godhee fi maaliif jennaan ammoo arrallee maallaqni kun ni deebi'aa fi jeetii yaada. Ruduhaan baastanii manni namaa sirna siraata qabaa maftaasitti wajjin qabnaa jeeni dachaa hoggaasanillee onnatee alhamdulillah garuu fixannee jirra. Asirratti mee isin kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota kiyya koomentii jalannaa barreessaa. Akkamaa godhu isa kana akkamiin godha yootiin inni jaaladhaa inni jaalala oofna yoo jee haayyoon isaa sanuma ta'a. Dhugaadhaa ani akka kiyyatti dhiiraan hin taphatan dhiiraan hin safaatan ilma dhiiraati wajjin hin safaatan. Maaliif jennaan obboleessi keetii wajjin yoo safaatte ilma dhiiraati wajjin ni safaatta. Anis akka obboleessi kiyyaatti ilaalee guyyaa san cinaa dhaabbadhee humaa miti waan hundumaafuu ni dabarti inshaallah. Isallee dabarteef alhamdulillah galata rabbii. Asirra dhaabbatee ani wallaahi dhugaa rabbii dubbachuudhaaf fannis bakka kanatti isa neeyne hanqanallee narraa ture hin neeyne. Maaliif jennaan an dalagaa irraa dhufee dalagaa irraa gabbuyeetiin akkasitti dachaa sirratti dawwaleen ture. Dachaa simjaa kana waliin nu geessii ofiin dhiifame tarabbiiti dhiifaman kadhadhaa ji'eetiin ture siin geessa manaanjaa. Guyyaa kan dalagaa irraa gabbuyeetiin wajjin dhayinne akkuma agartan akkuma viidiyoo tiyya san jalatti agartan niin geesse waliin dhayinne. Maaliif jennaan wajji dhayineetuma khalaas dhiifama waliin jenne dhiifama walii goone ofiin tarabbiiti dhiifama walii goone ta'e immoo alhamdulillah galata rabbiigaa fannistuu nama makamuu isaatiif hedduu na gammachiise. Wallahi dhugaa dubbachuudhaaf ayyoon adiisees humaa miti rakkoo hin qabu. Yoo akkanaan itti dhadhiisan maaliif jennaan an dhalaadha inninis dhiira tan fedha fuudhuu danda'a. Anilleen heerumuu hin danda'a. Haa ta'u immoo yoo amma fakkeenyaaf amma akkuma na dhiise sanitti silaa hafeesi humaa miti niin gammadaaf alhamdulillah. Fannis akkanattiif bultii jaartii isaatii wajjin jiraachuudhaaf alhamdulillah galata rabbii jeetiin gammada. Maaliif jennaan daawwattoota kiyya akkuma waliin agarreessan gaara keessatti hedduu takka nagaddisiisaa ture. Kaneen hin beekne kaneen maalummaa isaa hin beekne dhaqee bakka sanii fidee alhamdulillah arraan tana bultii ijaarii jechaa dhageenyaa niin gammadaaf baay'ee takkaan gammadaaf dhugaa dubbachuudhaaf wallaahi aziim. Amma immoo araaramaan walitti dhufuu keenyaaf hedduu sagaddaasna jee niin gammadaaf hedduu takkaan gammadaaf. Egaa inni karaa isaatiin araaramni dhufuu baatus anaatu araaraaf isa barbaadee miti. Araarama keenya san hedduu takkaan gammadaaf. Maaliif jennaan arraan tanagaa fannis hedduu takka na gammachiise. Hedduullee na ture hin dhaabbanne yeroo san dhiifama naa godhii sennaan dhiifama xiqqoo irriin citeetuma khalaas dhiifama walii goone achirra dhaabbatee. Garuu maaliif jennaan mucaan suni maaliif akkana ta'e maaliif akkas ta'e naan hin jenne xiqqishoon na tiruu dhaabbatee dhiifama waliin jenne. Haa ta'u malee immoo rudaan badii guddoo qaba. Isaa akkas gaaratti san osoo beekuu osoo akkaataan itti isa gaaraa galche osoo beekuu jaartii miti waan fedhe yoo qabaate na dura dhaabbatee inni kun jaartii qaba ilmaan isaa kana jee waan addaan irratti wanna godhuu hin qabu.
alhamdulillah galata rabbii jee eegin nuhun nama keessat namatti huruma keessaa nama makame jee gammaduu fi qabana fakkaata. Alhamdulillah galata rabbii rabbii haa tolchuu fi rabbii haa qajeelchuu fi waa hundaafuu garuu rudwaan namni tanamaa seene tasaa duruutti laaqamte inshallah ta'ala rabbi ajoo yoo rabbi biraan taate waa hundinuu ni dabartiisi ni dhumtiisi. Amma silaa guyyaa san dheengedda san maallaqa hiyyajjee isa san qabuu baateetti dhiisee nama tokko akka manguddummaatti natti ergee ani intala dhalaati dura hin dhaabbaddu ture. Nama san nama tokko natti ergee obboleessi tiyya tana ittiin balleesse michoo tana ittiin balleesse dhugaadhaa badii osoo hin ta'in dogoggortee dhalaan namni hin dogoggorre hin jiru jee hanqan addaan turu miti namni hin dogoggorre hin jiru jee dhufee na araarfachuu qaba ture garuu humaa miti rakkoon qabu nin gammadaafanii inshallah ta'ala waa hundinuu ni dhumtiisi ni dhuftiisi. Waan akkanaa asirratti neenye wallahi dhugaa dubbachuudhaaf inshallah garuu maaliif jennaan ni dogoggora ilmi namaa kun kan dogoggorre hin jiru maaliif dogoggorallee hin jennaan naaf isan namoota naaf isa iddoo seena sanillee tan masaa dura laaqama arra kunoo gammachuu walitti deebine asirratti waan hin jiru maallaqa isaa kana akkaan galchuuf hin barbaade. Akka maalleen isaa kuni maaliif jennaan jalqaba duraatiif osoo anan dubbatin maallaqa isaa waan dubbateef osoo anan dubbatin baasii maallaqa si baasee jee waan jiru maalleen isaa sun boodarra kafalamu kennameefi achiin boodatti kaarayaatti yoo nabbaasoo taates nabbaasa malee maalleen isaa harkarra deebi'uufi qaba akka yaada kiyyaa. garuu humaa miti inshallah wa ta'ala fannistu kan nama makame wallahi hedduun gammadaaf hedduu takka dasnaan jee rakkoon qabu inshallah wa ta'ala rabbi haa dabarsu ammallee rabbitti haa ta'uu fi jazakumullahu khairan.